كان درا ورقي كان أسيبني توري إسارامو ديوس أكبر باني بربرو لا تيجو ميلانيتي كسينو مدالتا مولاليتي هم لسانو مدال إيجان ورقي نوبني كان درا لي اسمه كنا داوتو تكينيا أمامو بربرو لا فني جرام ميكا كتولي ولي لا إيشين نوف مزنتي تيجو ميزاني እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት የተገዛው ቀለበት ይሄ ነው ቀለበት የሸጡ ተቀናንሱ ወደ 50 ሺህ ነው 50 ሺህ አዳራ ነው ስለዚህ ያየሽልኝ አስተያየት አድርገና ኑላላት ይኑጉርጉር በቃ ከዚሁም ስለገዛችሁ 50 ሺህ ላይ ጨምረልሽ በ55 ሺህ ልቀበል 55 ሺህ እንግዲህ ቀለበቱን ከዚህ ስንገዛው ምን ብለው መሰለሽ የሸጡላችሁ የዱባይ እቃ ነው ብለው ነው የሸጡላችሁ ሲንጀኒሌ ነው ዲሱራኑ ዲሱ እንዴት ነው አይ በቃ ሃቶ ዋና ማስዋንቴ ፋኑ ማካናን ትምና እሺንለ ቪዲዮ ከነ ዋላልቱ ወማ ዋኑ ከመትኖ ተፈካቱ ከናፍ አኑኒ ሲጃካ ጋራኩኖቲ ሆርዶቶ ሳዳወቶ ተከና ቁቤላን ገቲ kuma torbataman bitame kunot gati kuma shantami shanitin gadibu'e bae har'ati gurguru jira nille warqi kana finne gurgura jira ayantu nille akan godhanni saydo nille akan godhanni atille murti gurgudarati baasti jirta nunis kana sodaadhaaf jenne akka atille gammaddu taatuuf jecha warqi kana deebisne gurgura jira yaw sumeeyaan video kana nin gammadu jedhe yaadani مالك إنه في كنا ما جرى دعوته تكينيا أكمل كنا تكمل أرجع جفتانيتي مالك كنا مانا ورك إنه الكيساتي إيشين اللي بعد إنه كيس ميسجرتي جرى كنا نساني اللي قدّا قالت وما جنا بچا إنسان نكابتني جرى باقي ميشا غارينا ميشا في فلتا موتا وركي بيا دبي راجلتني تكاني سانا سيتكابته إسلس ماري كوتاتي أسيبتنا تجاجلاما لكم سبب بلا ساني تيكونا مباربادن أزالة سنة كينيا يشوف. ورقبيتاتشن نايل ورقبيت ይባላል አድራሻው መብራቴል ብላክ ማርኬት ፊት ለፊት ይገኛል ስልክ ቁጥራችን 0911755288 ላይ በመደወል ልታገኙን ትችላላችሁ ጥራት ያላቸውን እቃዎች ከዱባይ ከባህሪን የሚመጡ የተለያዩ ወርቆችን እንይዛለን ማንኛውንም የምትፈልጉትን እቃ በተመጣጣኝ ዋጋኛ ጋር ታገኛላችሁ አመሰግናለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርታን ወርዶክቶ ታፍታ ወጥቶን ከነ ጅራጅርቱ በከጅርታን የተነጋን ከነ ሲና ለቀብ ጀቻ ኤጋካኩም አቤ ሐራም ማልፍ ቀበተኒ ዱፍታን እንጀቱ ኬሳን ሂኖሉ ዋና ረሲኒፍ ቀበኔ ዱፍኔ ኦሶሲኒት ሂኒሚን ዱራ ፌኔት ነብረት ታርገምቲ ሲነጋስና ጋፈቱ ገረሲን እንደበርስ Ayyin kabajamtoota daawwattoota maatii keenya akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha har'a ishii waliin kan asitti argamnee fi maaliifidha jettanii osoo nuun gaafatiin dura nuun isinitti himna dubbiin ayyuudhaa fi sayidoo gidduu jiru raawwatamaan jiru ammallee itti fufee jira akkuma kanaan immoo ammas waldhabdeen isaan lamaan gidduutti uumamee jira waldhabdeen isaan gidduutti uumame kun immoo maalidha yoo jettanii warqeen ayyuudhaaf bitame yookiin amartiin isheedhaaf godhame badee jira erga badee boodammoo isaan lamaan dubbachuun barbaanne dhoksaa kana of gidduutti qabatanii jirani haa ta'u malee Sayyidoo Eriyaan Sayyidoo Omar kan jedhamu immoo dhoksaa kana baasee jira iccitii guddaa kana baasee voiceidhaan gara Sumayyaatti erge Sumayyaan immoo kana laalchistee viidiyoo hojjetee jirti viidiyoo chondi keessan argitanii jirtu jennee yaana viidiyoo immoo maalidha yoo jettanii akka warqeen sun eenyu maaliif akka godhameef illee gaafatee jirti kana duratti namoonni kaan immoo hin gurgurtee kaasaa aywa sirriidha lakki ayyuun jalaa hin banne gurgurteetiin akka kaasaatitti kaanii akka gumaatitti mubarakitti kennite maaliif ka ittiin rukatame san isaaf gumaa kennite ka jedhan leen jira lakki jalaa badeeti malee isin hin gurgurre ka jedhu leen ni jira sababa badiinsa saniiti immoo hedduu takka Sayyidootii fi ayyuun wadhabbii guddarra turanii waluun dubbisanii saniin booda immoo akkuma feeneetiin jette bakka lol isaa jidduu lamaan jirutti miidiyaa afoolee oliin gabaafamne isaan gadi cadhisanii turanii hin dubbanne Sumayyaan akkuma beekamutti kanaan dura yeroo cidha yeroo awwala yeroo jalqaba qubee wanna haabilii mormatti godhamuu fi warqii
quba bitee fi ture warqiin quba sun akkuma tasaa ta'ee bakka itti keetti dhabdee jalaa bade na bakka san akkuma itti jalaa badeen akkana jettee Sa'iidootti himte na jalaa badeera jettee itti himte akkamittis jalaa badaa maaliif jalaa badaa waan na jaalanneef waan onnee kan kee keessa hin jirreef osoo na jaalatte osoo onnee kan kee keessa jiraadhee ture baastee hin keetu turte waan nan jaalanneef baastee keettee bade naan jette kanaaf akkana jedhee Sumayyaa arraba badaan arrabsee ture Sa'iidiin kanaaf immoo Sumayyaan aartee as garagaltee akkamitti maaliif bitaafi maaliifi waan isiin eenyu oli maal waan taateef bitaafi yoo Sa'iidoon qubeellaa kanarraan sababa kanarraan kan ka'e akeekaa guddaa Sa'iidootti itti akeekteerti waan kanarratti viidiyoo irratti hojjette baay'ee dallantee irratti dallantee turte maaloo jettanii mootu qubeellaa kan yoo bitteef yookaan yoo ayyuunis godhatte taate ayyuunillee gonkumaa akka hin godhanne atillee taatu qubeellaa cidha gaa'elaa jedhamu quba kan kee harka quba keetirratti akka hin argine yoo qubeellaa kana godhatte immootu yoo ijoollee tanteelee hanga dhumaa hin argitu anallee hanga dhumaa nan argitu jettee itti akeektee jirti mee dhugaa ilaalame abbaa ilmoof abbaa gargar baasu jechuun hangam akka ta'e baay'ee nama miidha isinillee ni beeytanii hordoftootaaf daawwattoonni keenya waa'ee ilmaaf abbaa jidduu jiru wanta jidduu jiru na mee ilaala inni ijoollee isaa malee ijoolleen isa malee akkamitti jiraachuu danda'an dhugaadha tabira jirtu haati ilmoo miitu inni immoo gamanumaan akkamitti maaliif abbaa faati yoo bakkee tokko jiraatte ijoolleen illee amala guddaadhaan boru biyyaafis ka fayyaduu danda'an dhugaadha haatillee bira jiraattee bor biyyaaf fayyadan jechuu hin dandeenyu garuu mootu osoo wal bira jiraatanii san caalaa kaati gootuuf caalaa wal biratti yoo ta'an caalaa ijoollee isaanii kana waliin guddisanii bakka guddaa geessisuu danda'an. Sa'iid miidiyaarrattis ol ba'ee wanta dubbatu hin jiru maaliif asirratti yoo jennaan jettanii mootu Sumayyaan kunuuti akkuma duraan dursaatti haadha manaa isa awwalaati gamanumaan immoo haadha ijoollee isaati. Mutakkalee dubbatu hin danda'u miidiyaarratti ol ba'ee waa'ee haadha meeshaa haadha manaa isaa waan kana jechuu hin danda'u maaliif haadha ijoollee isaati waan ta'eef waan bada dubbachuu hin danda'u ayyuun immootiyyuu egaa kana taate sirriidha waan kana dubbachuu hin danda'u jettee akkuma Sa'iid cadhise sanitti ayyuun cadhisuu hin dandeenye wanta ayyuun dubbatte keessaa wanta guddaa wanta sirriitti na danqisiisetu jira. Dhugaa dubbachuuf akkuma beektanii ani fayyuun baay'ee hiriyaadha waan na dhoksisu tokko illee hin qabdu haa ta'u malee Sumayyaan illee badii qabdi jechuu hin dandeenyu abbaa manaa isheeti isarratti immoo abbaa manaa isheetii waan jiruufidha kana hundumaa kan murteessite isheetillee badii murteessuu hin dandeenyu haa ta'u malee ayyuun immoo kana hundumaa dandamatti ammallee warqiin gaaf jalaa bade sana nawaamtee kootu deemnee warqiin kiyyaa na jalaa badee jira kanii Sa'iidoon Haramaayyaatti naaf godhinaan jette achi kana booda maatii keenyarraa birrii fuudheen deemnee bitnaa kanuma isa fakkaatu naan jettee dhuftee naan mari'atte isira koon qabu jennee deemnee erga badee booda deemnee wajjin binne isa erga binnee booddee isa godhachaa turte hamma immoo Sa'iidoo gammachiisuudhaaf bittee maatii isheerraa maallaqa fuutee bittee jirti. Hiriyaan Sa'iidoo Umar kan jedhamu iccitii kana voiceidhaan gara Sumayyaatti erge Sumayyaan immoo kanarratti haarii guddaadhaan baay'ee haartee achi viidiyoo kan bira hojjettee jirti viidiyoo sanarratti illee baay'ee isaanirratti akkuma isheen duraan isiniif ibsaa turte ermijaa guddaa isarratti fudhachuu akka dandeessu bara jireenya isaatti isa waliin akka wal arguu hin dandeenye wantoota gurguddaa irratti murteessitee jirti haa ta'u malee ayyuun immoo kana hundumaa dhiisee isaan warqiirraa waan hundumaarraa Sa'iidoon naaf caala jettee waan yaaddeef ayyuu sana hundumaa haa afura kun qabu. Godhadhu qubeellaa kan jedhamu cidha kiyyarratti hin godhadhu jedhee ayyuutti hime ayyuun immoo hedduutu akka aartee turte. Maal isiniin jedha feeneet akkuma isiniin jettetti qubeellaa san deemanii mana warqiitii bitanii turanii ka bitan san mootiyyuu Sa'iidootti akka qubeellaan sun argametti maali kabade sun akka argametti Sa'iidootti himanii Sa'iidoon immootiyyuu wanta kana tasgabbaa'illee dhaga'uu hin dandeenye wanta dhaga'uu isa dhoorgellee haadha manaa isaa kabajamtuuf jaalatamtu haadha manaa isa awwala Sumayyaadha. Jecha isin viidiyoo isin dubbatte viidiyoo isin galakkiste akeeka isin itti akeekte san hunda laalee jannaan waan inni dubbatu waan inni haasa'u waan irraa badeef waan harkaa badeef waan wallaalee homa takka jechuu hin dandeenye qubeellaan sunillee aan baqa yeroo awwala yeroo cidha kiyyallee qubeellaa san hin godhadhu jedheera maaliif
wanta guddaa waan itti dhagahameef waan jedhu waan wallaaleef qubeellaa san gaaf cidha kiyyaa hin godhadhu hin barbaadu. Irratti Sa'iid immoo bakka angaaf cidhaa kiyyaa qubeellaa ka jedhamu hin godhadhu. Anas ta'ee atis ta'ee qubeellaa san bulachuu hin godhannu. Gaaf gaa'ela kenna gaaf cidha kenna qubeellaa malee dabarsina. Maaliif haadha manaatii Sumayyaan akkanatti mufatu hin barbaadu. Isinis aarteetti waan ta'eef sababa kanaan immoo Sa'iid illee jidduu kanatti waan haasa'u waan wallaaleef hin godhadhu jedheera. Ati gaaf cidha kenna akkanumatti qubeellaa malee dabarsina jedheera. Ayyuun immoo tiyyuu egaa ka ayyuu waliin haasofnee ture kanarratti illee ayyuuni kanarratti baay'ee haartee turte haa aartuyyuu malee Sa'iidiin homaanuu waan ittiin qixxeessu tokkoon qabdu waan ittiin qixxeessu waan hin qabneef qubeellaan kun guyyaa cidha keenyaa irratti yoo hafellee wal fuuchuun keenya hafuun qabu. Kanaafiyyuu qubeellaa sana isa Sa'iidoon akkana dhiphatee waan godhu wallaalee hundumaa waan yaaddeef waan isa hubatteef tole rakkoon qabu cidhi keenya yoo warqee malee yookiin immoo qubeellaa kana malee godhanneesi rakkoon qabu dabarsuu dandeenya. Qubeellaa sanarra naaf caalta kana boodammoo jireenya nuun jiraannu san caala nu gammachiisu waan danda'uuf qubeellaan kun rakkoon qabu irra dabarreellee cidha keenya geggeeffachuu dandeenya jette. Dhugaa dubbachuuf hiriyaan koo baay'ee nama cimtuudha. Ani baay'ee ishee dinqisiifadha. Qubeellaan rakkoon qabu nam tolcheedha. Nuni kan barbaannu jaalala keenyadha malee qubeellaan jaalala keenya nuuf ibsuu hin danda'u. Jaalalli keenya qubeellaarra kan darbedha jettee Sa'iidoodhaaf deebiste. Sa'iidoon illee kanarratti ishee dinqisiifatee ture dhugaa dubbachuuf baay'ee nama cimtuu nama baratte akkasumallee nama jaalalaaf ulaagaa guddaa guuttee nama jaalalaaf baay'ee wanta gurguddaa kaffalaa turte kana durallee baay'ee jaalallarratti gatii guddaa kaffaltee jirti. Haa ta'u malee hammas kanarra geesse jaalalli isheen dhaabbanne wanti guddaan qalabati malee heerumuu jechuun yaa akkam akka ulfaatu hundumti keenyaan beekna. Isin illee waan kana mara dandeetteetiin ani bakka wanta dinqisiifadhe illee akkuma ati dinqisiifattee sanitti jecha isiisantu baay'ee ajaa'ibe baay'ee keessa kiyya na seene baay'ee onnee kiyya na tuqee maal wanta jecha isin jette sun an qubeellaa malee cidha kiyya dabarfachuu ni danda'a kiyya rakkoo hin qabu jechuun isii gaaf hanga mushurraan tokko gaaf cidha isii qubeellaa ala dabarfatuun hanga ni ulfaata garumootu isin samara dandeetteellee jaalala keessantu naa caala kaane akkuma ati jetti sanitti ayyuu dinqisiifadhe maaliif jennaan gama kootiin yeroo awwala yeroo qubeellaa kana harkatti diruuf kana qubatti diruuf kana haroo haramaya ture akkuma beeytanitti anis achumatti argameera bakka sanitti taa'ee isaan bira ture gammachuu isaanii san anis walumaan qoodadheera. Qubeellaa san gaaf Sa'iidoon itti godhuuf san baay'ee takka gammaddee turte baay'ee gammachuu tokko keessa turte gammachuurraa kan ka'eyyuu maal isiniin jedha ol kaatee laga gubbaarratti iyyitee turte maaliif san gammachuutu akkasii godhe kanaaf bakka an sunuu nagahaa yaada jedhu fidde beekta as biratti isiniin jedha. Amma mootuu gamanumaan ayyuun har'a waan nuun jettee viidiyoo kana akkuma dura isiniin jedhe ayyuutu nu waraabaa nuun jedhe ayyuutu nu ergee isin immoo har'a asirratti viidiyoo kanarra hirmaachuu hin dandeenye maaliif isinillee waan kanarra xiqqoo jechuun Sumayyaallee hawaan kana argamuudhaaf hin dandeenye. Sa'iidiinis quba hin qabu seenullee hin barbaadu maaliif innillee xiqqoo video isii kana waan Sumayyaa akkana jedheellee miidiyaarra ol ba'ee dubbatu waan hin barbaanneef viidiyoon kun ayyuun immoo as garagaltee viidiyoon kun haa hojjetamu akka viidiyoon dalagame kun Sumayyaa biratti akka gahuutti naa godha jettee ayyuun nu ergitee turte. Ayyuun ammoo warqiin sun illee anatti kennitee jirti. Warqiin kun gurguramee haa deebi'u birrii isaa warqii kana gurguraati birrii isaa naa fida. Warqii sanallee amma isinitti agarsiisuu hin danda'a ture. Ana bira jira anatu mana boorsaa keessatti raanfatee dhufe. Warqii sana fuunee hamma anaaf isheen mana warqii deemnee gurgurree maallaqatti jijjiirree maallaqi sun akka ayyuudhaaf deebi'uudha jechuudha. Already waa'ee warqee sana dagatanii dhiisanii jiru jechuudha. Warqeen sun godhatamu darbee jira. Warqeen sun hafeera qubeellaan sun dhiifameera. Sa'iidoon illee qubeellaan sun akka hafee akka hafu taasiseera. Qubeellaan sun illee cidha sanarratti akka hin raawwatamne akka hin godhatamne wanti hunduu xumuramee haasa'amee geeffameera. Kanaaf amma qubeellaa san akkuma feenetti isin jette gurguramee gara maallaqatti jijjiirra hanga
فيديو دوماتي تنفعنا تراسين جد ياو إيجان ورقين قتيتين بتامين غرغرامون اللي تقونوا الفاتا هاتا ويومالي وانو دافو برين سو ورقين سو نقرا مالكات جيكا مججرا مقاما ركز هاتاو قالي هاتاو ركزس هاتاو غرغرامون إسا درقا موانته غرغرامي مالكني آيوت ديبيو قبوانته بقى غرامانا قوبيلا ديمني ركزس تيه قالي تيه ni gurgurraa jechuudha maaliif ka kana hundi godhamu akka Sumayyaan aarii isiiseen irraa tasgabbooftee hanga dhumaatitti Sa'idoo waliin jiraattuuf. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota keenya amma gara mana warqii waan deemnuuf hundi keessan nu daawwachaa akkuma jirtanitti gara mana warqii deemnee warqii nurka jiru sanallee fuunee achi deemnee gurguruuf deemna nu waliin tura. Hanga viidiyoo dhumaatitti viidiyoon kun yoo isinitti tole share, like, subscribe godhuudhaan nu faana bu'a. Egaa akka kunooti hordoftootaaf daawwattoota keenya amma mana warqii geenyeerra mana warqii itti gurguruuf kunooti naannoo isaa jirra. Kun warqii keenyallee qabannee dhufnee jira gurguruudhaaf warqii keenya kan gurguru asitti qabannee jira. Yoo manni warqii nuun asimaa binnee durallee manni kun kanuma fakkaata. Asimaa binnee ammas asimatti gurguruuf deemaa jira. Gati akkamii akka nuuf kennan immoo gadi isaantu beeka waan ta'eef seennee walumaa ilaalaa jechuudha. Kana dura warqii kana si binnee ture isaa asitti finnee mee baniif ilaali. Barbaanne gurguruudhaaf jechuudha. Mee ilaalii fi gatii nu madaalta. Nu ilaalii fi hamma isaa nu madaalta. Egaan warqee nu binnee kana durallee isuma kana daawwattoota keenya amma immoo gurguruudhaaf dhufnee giraama meeqa akka ta'ullee waliin ilaalla. Isheen nuuf mazzante jechuudha. Miidhagina. እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት የተገዛው ቀለበት ይሄ ነው። ቀለበቱም ይሄው ተመልሶ እየተመዘነ ነው። እንግዲህ ምን ያህል እንደሚያወጣ አብረን እሷ ነው የምታውቀው። እንግዲህ እኛ እንግዲህ አናውቅም፣ እሷ ነች የምታውቀው። ይሄንኛው ሲሆን 7 ድረስ ነው። ሰባሺ ግን እኔ ካንተ ተረከብኩ የሰጡ ተቀናንሶ ወደ 50 ሺህ ነው። የሰጡ ተቀናንሶ ወደ 50 ሺህ ነው። 50 ሺህ ነው የሚደርሰኝ። ግን ፈርጡ ስለሚቀነስ ነው። በጣም ወረደ እኮማ። አዎ በጣም ወረደ። ባኤ ገድቡ ኤበር አማ ቅሌሳራ ከንጅሩ ገቲን አከሽ ከንጅሩ ገቲን አከሽ አቶ ዩማኔ ኑንሌ ነማፍ ዋን ፍኔት ኢማና ዋንቴፍ ገቲኑ ቀጀቺቲ ከንቲኑ ራብት ኩኒስ ሃራዩማ ረባይን ሰንጎደተምንሌ በቃ ሰንማፍ አስተያየት አርጊልና አዲስ ነው እንግዲህ ይሄው አልተለበሰም እንዳየሽው ያን ያህልም በጣም አወረድሽብን ዋጋውን ሰበርሽብን ታውቂያለሽ። እሺ በቃ ከዚሁም ስለገዛችሁ 5000 ላይ ልጨምርልሽ በ55000 ልቀበል 55000 እንግዲህ ቀለበቱን ከዚህ ስንገዛው ምን ብለው መሰለሽ የሸጡላቸው የዱባይ ዕቃ ነው ብለው ነው የሸጡላቸው። እንደዛ ነው የዱባይ ዕቃ ነው ግን ይሄ ቀለል ስለሆነ ተመልሶ ፈርጡን ቀንሰን አንቺ የምትያት እቺ የላይዋ ፈርጧ ትወጣለች ነው። ያው ፈርጧን እቺ ፈርጧና እነዚህ ዝሌ ያሉት ፈርጦቹ ተቀናንሰው ነው ዋጋ የሚሰራው። ኦኬ ለዛ ይቀንሳ ማለት ነው። ባስቴት ጨምሬልሽ በ55000 5000 ብቻ እሱም ይዘው ነው ስላላችሁ ነው። ከናፍ በቃ ሲንጀኒሌ ነው ዲሱ እንዴት ነው አይ በቃ ሃቶ ዋና ማስዋንቴ ፋሉማ ካናንቲምና እሺንሌ ቪዲዮ ከነ ዋላልቱ ኦማ ዋኑ ከመትኖት ተፋካቱ ከናፍ አኑንስ ጃካ ጋራ ኩኖቲ ሆርዶክቶሳ ዳወቶ ተኬና ቁቤላን ገቲ ኩማ ቶርባተማን ቢተሜ ኩኖት ገቲ ኩማ ሸንተሚ ሸኒቲን ጋዲቡኤ ባኤ ሀርአቲ ጉርጉሩ ጅራ ያከን ጎዳኒ ሳይዶንሌ ያከን ጎዳኒ አትሌ ሙርቲ ጉርጉዳራት ባስቴ ጅርሳ ኑንስ ከነ ሶዳዳፍ ጀኒ አካትሌ ገመዱ ታቱ ጀቻ ወርቄ ከነ ዴብስኔ ጉርጉራ ጅራ ያው ስሜያን ቪዲዮ ከናን እንገመድ ጀኔ ያዳኒ ሶ አማ ብሪን ስኪማ በእናትሽ ግን ትንሽ አጨምሪልኝ ነበር ጨምሬ አረታ የሰው አደራ ነው ብለህ እኮ ነው ከቤቱ ስለገዛሽ አይ ሜጥቅሽ ማራን ነው ደበል ሜቦ አከስ
Maallaqni nuuf kennamaa jira daawwattoota keenya akkuma Kunoota akkuma argaa jirtanitti maallaqni kana ulfaatu jira maallaqa kana qabadhee deemuuni. Egaa kaa kunoota hordoftoota daawwattoota keenya baay'ee nutti toleera. Isiinis seenuun hedduuta kan nu keessummeessitee jirti. Wantoota adda addaa warqii cidhaaf kan gaa'elaaf ta'u kennaa garagaraatiif kan ta'u mana warqii Naahil jechuun immoo baay'ee beekamaa magaalaa Adaamaa keessatti bakka filatamaa isa jalqabaadha. Gati immoo meeshaa isaan qabatanii jiran baay'ee meeshaa gaggaariidha. Meeshaa filatamoo ta'an warqii biyya Dubaay irraa galchaniiti kan isaan asitti qabatan. Isinis maarree kootaatii asii bitadhaa tajaajilama lakkoofsa bilbilaa isaan ittiin quunnamuu barbaadan as jalatti isinii keenya jechuudha. ቤታችን ናይል ወርቅ ቤት ይባላል። አድራሻው መብራታይል ብላክ ማርኬት ፊት ለፊት ይገኛል። ስልክ ቁጥራችን 0911755288 ላይ በመደወል ልታገኙን ትችላላችሁ። ጥራት ያላቸውን እቃዎች ከዱባይ ከባህሪን የሚመጡ የተለያዩ ወርቆችን እንይዛለን። ማንኛውንም የምትፈልጉትን እቃ በተመጣጣኝ ዋጋኛ ጋር ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። Kan kabajamtoota hordoftoota keenya warqii keenya haala kanaan gurgurannee ba'aa jira. Amma kallattiimaan gara ayyuu deemnee maallaqa kana ayyuudhaaf deebisnaa jechuudha. እናመሰግናለን።